Yes. Ibbaragare Maal ibbara. jettamee furmaateedha? Baba khiyya Maal jettan? dammaq iji. Baba dammaqee Furmaateen sossobu jirti. Sammuu sinatinii ji. furmaata sirreessuu jirti sammuu sinii Sammuu si'attee adeera kiyya simmiisinii hin Simiti eeyyamanii lama simiti. namni isaan Numti Wallaahi barakaatu ilmaan Oromoo. Bilisee mee salamtaa gaafadhu. Asumaan dhugaa baaqee isaa geessu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك في الدكتور أن أكمل يقدمني baba khiyya asna gyan qabajin kana kai. بابا مديان أبانا برباديني Nan barbaadinii biddeena gootu shuroo gootu anaa godhu hin jiru. Isinummaan lamee farqa godhadhaa jiru. Baba ni gana wanta ka. أبدينا نقول شو نقول بس قبات إذا نقول أن ندخل Hanqa harka keenya fayyuu ندخل hin dhufu. Baba natti sin aarin naasi yaadini ana dira khiyya biraan taa'u jira. بابا نتي أرين أنا سيفا Akka waaniin an si'atee fakkeessu jiranii beektaa? Sinan Kanaafii maal jaalatta jettan? taa'u jirta. Maal jettaan? Akka waaniin gartee an si'atee akkasii jiran. أكنا إننا نهن Ewa. Ammuu khiyya agarraan awguunan fuudhee si as deebise. Ammuu khiyya ta'u agarraan na jala garagaltee ammuu khiyya zakkotti maramne. أنا سامبا دسراو Ewa nin beeka. Maali beektaa? Maali? Silaa dheengaddu bakka jawaatee taatu furmaatee taate akka gartee jawwee tokko jira biyya teenya kan daa'imman dhimmoo maal mataa gubbaa qabaa lafa faayee bishaan dhugaa kayyaan tokko irra gisee waan san jalaa fuutee ati jaraa dhokotte akkana ol kee lafatti galagisee dhoosu yaa furmaa maaliif waan kana kaasee furmaateen silaa dheengadda gisee isii kuduraan naanis isiin faan kuduraan heddumeessi beektaa timaatimii shunkurtaas Akkaan ganaan deebinettee taasisu. kaarootinni dheengadda nuu bitee akkasitti nyaadhaa geessanis sanittuu amma lolaa jiraniif Maaliif loolan? maalitti beekan Maaliif loolan? waan san kan nyaanne waan isiitii miti Maaltu isii rakke? wanti takka wanni isi rakkeen Har'a qarshiin isiin dalagattee du'aata fiddanii jirti hin jirtu. Qarshii barbaadatte dhayite malee. Irra guddaan namaa wallaahi dhimma isan laalanne ta'a isan qabne faseena. Dura ati tokkoffaan namni keenya laal rakkinnisaa atii fi ilmoota ni jirtu abbaa fedhatee seenuu hin danda'u. hin danda'u Ati fi juwaadee fi ijoollee juwaadee jirtu feetan wal qabtan, feetan wal dhiibtan, feetan waliif toltan ni hammaattan, ka'a lamarra baheessi arrabsu, ka hamtuu siin jiru, ka toltuu siin jee isumaan lafatti hafa. Akara isinumaa walit dachaa. Waan feeta yoo maaliin eeggachuu jira beektaa zakkoo dura jawaadiin ajjeesaa jettee beekta dheengadda tokko dura jawaadiin ajjeesaa. ajjeesaa juwaadee jettasi yeroo deemti bogu juwaadeen tu'e. ani abadan hin dhaalu kana ammaa Hindaalii- odoo isin kana Hindaalii wallaahi kana hindaalii odoo jaa. isin Anis kana kana fidin- siiniin jaa. odoo isin kana fidiniin jeeran Nagayini amman jidduu jiru kun hin jiru beekati qaallitti tana deebitee namitti juwaa deebittinneessana yoo ta'e dhaalte tabiraati Akkamiin yoo ta'a? laa. Taduraatu- Afaanumaan taduraatu- dubbatini yaada taduraatu- kana namaa wajjin. ta duraatu hambaa jawaadiinaan jechaa jiran Aywa ta duraa kalaqa laasa Bilqiisaa'u. ta bilqiisaa kalaqa waliin isiinis hin beektu atiis hin beektu kana. Tuni waan kalaqa rabbirraa dhufe olumaa dhufte tun rabbumaatu olii fadhe waan kanaa beekne. olii dhufte Olumaa rabbiin isinii yoo kadhate. fakkeenyaaf kan hin beeku taateewu isa jalaa eega baate Adda bahan adeeke adda bahan aalii fi nagaya obboleeyyan lameen isaa har'a isinii haa godhu danda'e dhaabbate. maaliif numan tollee malee wallaalaan wanni san wanni itti seeneesi garuu ammoo haadha Hiree yaabbareessa isinis jaalattee waa isin heerumtu kan silaa beektee. haadha bilisee fuudhuun waan irraan tolu beekamaan silaa ta'e garuu wanni sun dogoggoraan ta'e ani San asumaan odoo dongora taatu silaa dongora ta'uun kee silaa beeytee isinis beeytee si heerumtee amma akka tanaa isaa kanarra haasoineeti isinis akkanatti hin beeku jettee tan irraa dhukkubsatu taate jecha kanarraa. Asi taatu kanarraa dhukkubsi dhukkube ta'e akka malee hayyamee kana keessa kalata kamtu jira. Halalli hin jiru. asirratti maaliin jaabeeta jawaadee dura zakkoon ajjeesaadha malee zakkoo dura jawaadeen ajjeesaan isin jettu sani anna ajjeesuu miti du'aa kiyyaa'u na arguu hin dandeessu. Sin ajjeeftee juwaadee fa'aa ajjeeftee. Karoorri siisani amma dangadda Juwaadee zakkoo ajjeesu dura yaada. kaniin ajjeesu
jawaadeedhaati. Jawaadee fuudheetiin garsiisi. Isi Fuutee galfattee dhiiroo yommuu taasiyaan yaaman jeetiin eegu jira. amma ni ajjeeftii moo Arranjiin malee ani doosaa ittiin gammadu. Maaliifi ittiin gammadu akka Ittiin kadhate gammadu. nama kana jibbituuf jaalattee beekta. Maali? Wanni ati irraa isa gammaduuf maaltu jira? takka hin jiru. Wanni takka. Wanni inni si godhe hin jirtu. Bilisee- Sababa sii turuun malee. Balaa kana hunda eenyutti himaan isi? Balaa tana hunda irra deemtuun isi. Isiidha namni balaa Hidhattee irra kana deemu qaba. jirtuun. Garuu kana keessatti ilmaan Oromoo wanni takka tana hawwachuu qabdan. Ani jawaadee imaamata kana jawaadeen manatti hidhatee manaa beeni. Ilaa hanqaan isan galchinitti mataarraa if hin buufu. Mataarraa if hin buufu. Har'a isa bakkaan irraa fuudhetti deebise waan ta'eef imaamni isaatiis Mataarra si Akkana beekti kaa'uu afuura qaba. dhaqe. maaliifi wanni hundinuu beeku asirra hayyuutu. Dhugaan kanti. Maleekaan badii fi toora fi barreessituu isirra jiru. Ceekotee Ceekotee lameen irra jiru. lameen irras ta'es. Ta'ee fi hamtuunis kanamaa qabu maleekaa miree kabadii nama muru silaa ilma namaa ta'e warra musiibaan biyyan jirre eessa jiru? Eenyu buusu suuraa kana? Sittin buutu rakkoo. Akka silaa ilmi namaa dandee beeka akka addunyaarraa dhabama nu godhe beeke. Nuti kunu arra wal dhabama goonaan siinqee kabiraa dhiisi silaa dandeenye. Sanii Nuti ka wal bira jiru ka halaalan ta'e. sanii wanni hundinuu musiibaas haa ta'u balloos rakkoos eessa jirti? Rabbii irraa qaba. Harka rabbii. Harka rabbii jirti. Ilmi namaa kan alama kanarra bahee nu arrabse taate abbaa fadhe taanaan wallaahi namni haqa sirraa hin qabne guyyaa takka waan takka sin godhu abaarsi ka haadha keetiitii fi ka abbaa keetii waan hin tahin ka waalidkaa keetiitii achitti tokko hawaasi godhu hin jiru. Wanni takka qabana. Waalidkaa kee yoo hin tahin Bilisee. ifumarra alama kanarra Bilisee taa'ee namni hojii. kamin nama abaara. Hojii asiin irraa taa'ee moo Rakkattu hoolaa azaabaa dhufa. akkaan jeeti warra balaa biyya hin girreessitti haa buusu jiru naa ji'ee naa abaaru kanaan deebisaa maal kan taafne? وهنا أبا Warri adeera kee abaaru jiru. Maal jettaa mee deebisa? Micaadha hattee jee abaarsi sun isuma deebi'a. Mee maal jettaan? Si deebi'a. Mee deebisaa kan ta'u? إن أبارني أبارسا هنا ما أبارك أبارسا أنتي أبارس Suma miidha. Kana beeki. Yoo nama Anaa abaarte miti. abaarsi sun Anaa onneeteeti miti. si deebi'ee suma miidhaa itti raawwata. Anaa miti ilmoon obboleessa kiyyaa xiqqoon tunuu ni beeyti. Abaarsi si deebi'ee Maali? onneetee si miidhaa jedhe onneetee si miidhaa namni nama Maali abaare. beeytaa kana keessatti yaadni obboleessa kiyyaa kun ani beeku magaalaa kana keessa wanni akka malee na yaachisu jiru eenyu beeytaa? Furmaatii sana. Si yaaddeessin Waan irraa nyaatteetii miti. karaarraa beeksinaa si yaaddeessin tafa. Waan irraa nyaatteetii miti. Waan irraa barbaaddeetii miti. Ani jawaadee maal irraa jaalattee yaani gaafatanii beekamu dura. Ani jawaadee ijoolluma isaa tanaan jaaladhee. Kajibatonni. Namni ijoollee jaalatee isa heerume. Maaliif hidha aduu tanaa bicaa tana barbaaddee hin baasin? Namni ijoollee jaalatee isa heerume. Isa miidha malee ijoollee tan akkatti harka gugguba. Hin guggubu. Akkatti harka Kunuunaan gugguba. harkisee kun gubatee jira. Akkasii kana laal. Laal. Waadee isa hin barbaadu, ijoollee hin barbaadu. Qabeenyuma sa'aatii akka hin jenne qabeenyuma saniif du'aa daddeetti malee furmaateen ijoollee haajaa takka hin qabdu obboleessa. kana tokko maali beektaa horoorisii maal kaalkuleetara dhawattee maaliin deemaa jirti beektaa? Saakolojii durdoobe tokko nagarree. Yoo akkana ta'e iftaarri hanqi kun hanqana yoon godhu Naaf akka kana baasaa hanqana naataa ta'e tokko. isaa badawattee jiru. Mana sana ulaala kaawwattee mana sana ammoo yoon akka dhaabbatatti ani tanamummaadhaa yoon addaan fuudhe Sadeetii mana kana ta'a itti daffaatee arra qooda keessaa qabdu haqa keessaa qabdu keessaa deemte akkami waan hiriyyaan ta'e daleeytee arra odoo ilmaan sii mana san keessa jiranii mana sanii fa'aa ijji dhiigi furmaatee jechuun namaasa. akkanatti yaada Muqaffalaa sammuu si wallaahi yaada billaahi. nama zakkoo miskiinaa kanaan gizeen shalagee ilaalu akkamittiin addaan fuudha beektaa? Namni dhalaa malee dhiira hin qabne qabeenyi isaa akkam ta'a? Nama dhiiraatiif waan namaa? Laa anis waan hin qabuun qaba. Bilisee waan qabdu qabdi. Ni qabdi dubri isaanii qabdi. Aayishaa waan qabdu qabdi. Sabaa waan Akkasii qabdu qabdi qabdi. qabdi. Namuu ni qaba qabeenya abbaatirraa. Maaliif kana ta'a? Akka shari'aattis, akka aadaattis, akka oromummaattis qooda namummaati kun. Akkasumaan kun. Maaliif nama dhiiraan qabu waan ta'eef
ijoolluma dubartootuma isaatuutu Dirqama fudhatan Haqa inni dirqama qabu. odaa abbaa Anama fakkeenyaaf akka namatti laffee tokkotti ganaa ilmoon dhalle akka nama tokko hooqaa jirutti harka lama yoo addaan fuune akka namatti addaan fuuneemi harka tokko naa qabu. Harka tokkicha haafe obboleessa kiyyaati ijoollee obboleessa kiyyaatiif addaan qoodu. San isaa badhaatteeti biliseenaa guddisaa nama ganta keenyaatiif hin kanna. Sabaanaa guddisaa Yamanittiin kanna. Aayishaanaa guddisaa Ameerikattiin kannaa. Isaa badhaattee ijoollee natti hin dachaatudha. Natti hin dachaatu dachiisan dulloomuus anumaa keessatti hafaa jawaadiin amma booda fuudhu hin jiru. Furmaata kana keessatti naftu. Maali? Ana miitee maal harkata? Amma laa kulli haal ijoollee irraa fuunaan furmaatee karaa irraa meessuun hangam takka nutti hin furattu. Muhum ijoollummaan tokko sadeen midhaa kana bira ijoolleensi obboleessi sana haa dhufanii. Ani maaliin jeen beektaa? Gaafa inni isii fuudhu. Balloo hin jeen balloo maali mi rakkoodha? Yaa balloo. Isaan rafee haa. Yaa balloo. Intala tiyya anaa dhaabbatee sii kanneettiin jawaadiin humaan qabu yoo maariisii Aayishaa godhuufii deemte kanniifiin jeen. Isiinis gaamma kunoo zakkoon anaa itti si cunqu jira fuudhii jechaanii jirti biyya. Fuudhii yoo ati fuute si dhiisa. Kana keessatti hayyee miraasa isiin qabdu maarii isiisanii Aayishaa qabdii mire? Aayishaa bakka lamatti addaan murtee kaaniifis miraasa gootee isiinis maarii si haa fudhattu. Amma loonni biraa wal qabu jiidee. Bari wanta kan jirtu isiin hadafni sii manuma san irra deebi'ee jira malee wala ijoollee wanta akkan barbaaddu ijoollee biyyaa qabdii beekaa ijoollee sita biyyaa tan akka jirtu dhiiraa ijoollee tanaaf qooduu faan mala mana kana. Ani maaliin jeen beektaa? Yaadi balleessisaa. Amma ijoollee dhalaan beeka sirratti kun. Rakkitu dhalaan sirraa heerumtu. Dhalaan sirraa heerumtu. Yoo guddiftees rakkoon qabdu. Kasaaraan qabdu. Garuu ilmaan dhiiraa namni qabu. Akka ta'u ni qaba. Silaa shanan san keessa dhalaan akka bilisee takka jiraatte shanan san keessa dhalaan akka bilisee takka silaa jiraatte bilisee rakkatti hin miidhu. Aayishaa rakkatti hin miidhu. Sabaatolee rakkatti hin miidhu. Tani dhukkubee koottu dhukkuba sababsattee maaliif isaa lama maraatti deemuufi maalitti addaan si beektaa? Akkana itti odoo inni micaa tanaa yaaddaa jiru tokko juwaadee ilma dhukkubee wallaahi hin jettuun jecha kana silaa. Barma maal beektaa rakkoon isaanii? Maaltu as kaa'e maaliif as ta'e setteella? Nama laaluu feetaa sabaa laaluu feetaami? Sabaadha Aayishaadha isaan lachuu As dhufan sibira. qabeetiin sibira fi dhageessee Wanta kan yaadiin gara wanta akka yaadiin isaan lachuutu. kan qaanan jiru dhageessee rabbii firii si haadhee fi suqa kanaan jiru sagalee ol fuudhis. Ubrii anis na dheereessee Atillee si haa dheeressu waan akka yaadiin. atillee Obboleeyyan kee sibira dhufan tamaam. atillee bakka abbaa keetii dhaabbatee nama haqa murteessee dhugaa dubbatu rabbi isaa godhu tamaam. Aaminji abbaa keetii furmaateen sammuu jijjiirtee akka kaartoonatti akka roobootitti akka taphachuu jirtu kanaas rabbii faa.